hordoftoonni reediyoo majlisul fatii salaamtaan jaalalaa isin akka qabu isiniin jecha an oduu waliin adinaan abdiitiin dura irratti hangafootu oduun ulamaa'onni gamtaa godina Harargee baham guyyaa har'aan calanqoo walgahii guyyaa har'aa calanqoo lolaatti gaggeeffame irratti hirmaataniiti jiran muummeen ministeera majlisul fatii ambaasaadar Sheek Hassan Usmaanii fi muummeen ministeera majlisa calanqoo ambaasaadar Sheek Ahmadeenis walgahii kanarratti hirmaataniiti jiran jiraattonni naannoo garagaraa hawaasa ofii saamuun daldala kotorbaandii seera shari'aatiin ala imalchiisaa jiraachuu dubbatan waraanni Abaashiin toohida balleessuuf leenjisaa turte dhiyeenya kana waraana adda bilisummaa uummata muslimaatiin boojamaniiti jiran ammoo bal'inaan ulamaa'onni gamtaa godina Harargee bahaa iddoo seena qabeessa ta'ee fi hayyoonni uummata Oromoo kan ta'an calanqoo lolaatti walgahii yookaan muhaadaraa taasisaati jiran naannoon kun iddoo uummanni Oromoo saba ofii garbummaa jalaa qolachuuf lubbuu ofiitti wareeganidha. Iddoon kun iddoo seenaan ishee hamma guyyaa qiyaamaatti hin dagatamnedha. Gootonni fi hayyoonni akkasumas leenconni fakkii nama gameessonni baay'een iddoo kanatti kan wareegamanidha. Haa ta'u malee hayyoonni kun akkuma keenya jiraachuu osoo jaalatanii saba ofii bakka bu'uun mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf kan duulanidha. Kanaaf nu uummanni Oromoo amantiin wal qoqqooduu osoo hin ta'in tokkoomnee gumaa goottan keenya baasuuf tattaaffii cimaa taasisuun nurra jiraata. Hayyoonni kun marti isaanii saba caalaa amantii ofii eeggachuuf toohidaan addunyaa girgireessaa turuun isaanii seenaan ni yaadatama. Muummeen ministeera majlisul fatii ambaasaadar Sheek Hassan Usmaanii fi muummeen ministeera majlisa calanqoo ambaasaadar Sheek Ahmadeenis walgahii kanarratti hirmaataniiti jiran. Ustaazni keenya jaalatamaa fi kabajamaan Sheek Hassan Usmaan ulamaa'ota gamtaa godina Harargee bahaa keessaa isa tokko yommuu ta'u hawaasa naannoo ofii dukkana keessaa baasuuf tattaaffii cimaa taasisaati jira. Haa ta'u malee Sheek Hassanii fi ambaasaadar Sheek Ahmadeen haala akkamiitiin hawaasni diina ofirraa ittisuu danda'a jechuun ambaasaadaroonni kunneen marii taasisan. Ambaasaadaroonni kunneen waraana leenjisaa kan turanii fi ammas leenjisaa kan jiran yommuu ta'u juntaa amantii balleessuuf shirataa jiru kana irratti waraana bobbaasuun wal jidduutti ni barbadeessina jechuu waadaa galan. Waraanni kun kan waggootan baay'ee leenjii fudhachaa turanidha. Meeshaalee waraanaaf oolanis kan akka rasaasaa fi kanneen biroo kan injifatu malee hin injifatamne kalaama rabbal izzaa quraanul kariimii fi hadiisni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan lolaaf qophaa'an ta'uu isaanii maddi oduu keenya mirkaneeffateeti jira. Jiraattonni naannoo garagaraa hawaasa ofii saamuun daldala kotorbaandii seera shari'aatiin ala gara biyya hadaraatiin naannoo biraatti imalchiisaa jiraachuun kun hawaasa rakkoof saaxilaa jiraachuu dubbatan. Sababa kotorbaandii seera shari'aatiin ala dhiheenyaa kana gara biyya hadaraatti imalaa tureef hawaasni naannoo garagaraa jiraatan beelaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatan. Zabana addunyaan bilisummaa amantii toohida badhaafamteen gabrummaa zabana addunyaan bilisummaa amantii toohida badhaafamtee gabrummaan amantii hiddaan buqqaafamtee keessatti naannoon garagaraa gabrummaa amantiitiin gowwoomfamaa jiraachuu isaanii maddi reediyoo majlisul fatii irraa arganne ni ibsa. Dhaggeeffattoota keenya jiddumaan beessa tokko dhageenya haa walitti deebinu. Jilli muummee ministeera majlisul fatihiitiin hoogganamu alhada dhufu muhaadaraa waan qabuuf nurraa hin hafnaa isiniin ja'aam. Maal kana qofari muummeen ministeera majlisul fatii ambaasaadar